harkaa kan hojii hojjennu qincee kana fakkaate kan baay'ee bareedu jechuudha. Hojii hojjanna jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Fayyaa keenyaaf illee baay'ee barbaachisaa. Haala kanaan karaa salphaa ta'een hojii hojjanna na wajjin tura. Assalamu alaikum hordoftootaa fi kabajamtoota tokkummaa faamilii marti keessanuu akkam nagaa keessanii fayyaadha. Hadhalee viidiyoo biraatiin walagarree jirra jechuudha. Walitti deebinee jirra. Hadha kan wajjin hojjannu baay'ee nyaata bareeda ta'edha. Egaa ka asitti qopheessee jira wantoota na barbaachisanii. Isa duraatiif garuu tokkoffaa nu barbaachisu isa asitti argitan kana qinceedha. Qincee namni hin beekne jirtan natti fakkaanne qincee kana kolbatti dhiqee sa'aatii tokkoof akkanatti qadaadadhee dhiisee jira jechuudha. Kolbatti dhiqee jira. Qincee kana kolbatti dhiquu qabdanii yeroo hojjettanii kolbatti dhiqaadha. Haala kana dhiqee qopheeffadhee jira. Sa'aatii 2 dhiqee qadaadee dhiisee jira. Yeroo hojjechuu barbaadan dhixanillee yooma sanillee hojjechuu dandeessanii yookiin immoo dhixanillee dhiisuu hin dandeessanii sa'aatii muraasaaf jechuudha. Ani sa'aatii 2 dhiisee jira. Egaa ka wanti kun kan nu barbaachisus asitti ispeenaat qaba. Ispeenaatii haala kanaan muree qopheeffadhee jira. Asitti timaatimii firee tokkootii fi shunkurtii firee tokkootii fi qullubbii adii fi zinjibiila qopheeffadhee jira. Asitti illee buruukulii akka haala kanaan muree qopheeffadhee jira. Asittis dinnichaadha. Dinnichaallee akkuma argitan akkanatti muree qopheessee jira. Asitti kaarota qaba. Kaarota illee haaluma kanaan muree xixiqqeessee qopheessee jira. Asitti isa foon affeelee haala kanaan muree qopheessee jira. Foon mircaa keessanii dhiisuu hin dandeessanii godhullee hin dandeessanii jechuu. Foon lukkuullee ta'uu hin danda'a. Waanuma barbaadan waanuma qabdan jechuu. Egaa ka foon mircaa kootii barbaadeetii xiqqooma takka itti godhadhee jira. Egaa ka amma gara hojii keenyaatti deemna jechuu. Amma egaa gara hojiitti deemnu asitti distii kan koo ibiddarra kaa'adhee jira. Zayitii itti buufadhee jira. Haanaa oo'uu diqqoo akkanatti yoo inni oo'e qincee duraasanii duratti qopheeffanne san finnee itti buufanna jechuudha. Zayitii akkana oo'uurratti egaa kanatti itti buusan booda kolbatti waliin gahaadha. Kolbatti jechuudha zayitii wajjin kolba akka wal fudhatu qinceen zayitii baay'ee barbaada. Zayitii kun gahaa itti buufadhaa. Kolba akkana waliinaa. Egaa kolbatti akkana waliin ta'een booda yooma san soodda shaayii maankaa tokko itti godhadha. Isallee kolbatti waliin qadaadee ibidda jalaa diqqeessee haa bichaatu walakkaadhaan waliinaa. Walakkaadhaan laala jechuu. Amma gara hojiitti aanutti deemne asitti shunkurtii fi timaatimii qullubbii adii qabu kan maqbashaa koo zayitii ibiddarra godhee zayitii itti buufadhee isheen booda isa gara kan sadii walitti bilcheessaa. Egaa akkanatti dhaabbatee itti qadaadadhee bilcheessa yookiin boodatti bilcheessa malee waliinaadha. Amma itti aansuudhaan kan buutu kaaronni gara kana wajjin haa bilchaatu. Kaarota biyya itti buufadha. Isallee kolbatti gara kana wajjin bilcheessa. Amma kun akkuma argitan haala kanaan naaf bilchaataa jira. Amma kan itti buufadhu irdiidha. Irdii xiqqootti buufadha. Isa kana egaa itti aansuudhaan qondo barbarree itti buufadha yookiin black pepper isa jedhamu isallee xiqqootti buufadha. Itti aansuudhaan qullubbii adii itti godhadha. Paawudarii isaa waliin daakuu isaa jechuudha. Egaa kolbatti waliin laayaa. Amma ka asitti itti aansuudhaan maajii isa jedhamu itti godhadha. Maajii hin qabne soogiddalee itti godhuu dandeessanii homaa rakkisaan fidu gidda maajii ta'uu hin qabu. Isallee akkanatti waliin bilcheessaa xiqqoo. Egaa jara kana itti buufadhee ka'ee foon duratti bilcheeffadhe san itti buufadha. Isallee waliin bilcheessaa. Egaa jara kanallee xiqqoo bilcheessee ka'een booda asitti itti aansuudhaan dinnicha kan koo buufadha. Egaa isallee kolbatti waliin lehee xiqqoo bilcheessaa kan bakka bilcheessu.
Asitti immoo akkuma argitan qinceen kiyya kunoo haala kanaan naa bilchaataa jira. Ibidda isaa baay'ee jalaa xiqqeessee jira. Isa dhumaa irraa tokkorra godhee bilcheessaara. Yeroo dura intini godhuuf kolbatti waa ho'iseef saniin booda akka qinceetti buusen jalaa qannaseera jechuun kolba jalaa qannastanii akkanatti ho'a duraatiin kolbatti affaanamee kidaanii hoo qadaaddan akkana isinii bilchaata odoo hin gubatin jechuudha. Innaa wadhakkaadha laaluu hin dagatinaa akka isin jalaa hin gubanne kana bilchaataa jira. Amma itti aansuudha egaa dinnicha foollee xiqqoo bareedina kanatti bilcheesse isteena kan kootti buufadha. Isteena kan buufee isinillee yaa kolbatti bilcheessuun waan eeggannuuf xiqqoo waliin dhiyeessina. Egaa isa akkana waliin dhahee ta'e bakka kolii kan kootti buufadha. Jabitinni kolbatti jara kan wajjin akka bilchaatu hin barbaadu xiqquma jilbii dha'uudha. Sanaan booda gara Itu waan butuh kalau jadi kuasa namanya kerja ibu aja tu, enggak akan ada yang nak. Amma kah kuno kincin pangkole akan bicara, odak kah isaha data. Ega odak kah isaha akan bane asiti naga izra ini ibida pangko jalan tamsak daerah. Amma asitti buufadha jechuudha. Fidee as gubbatti buusa. Egaa akkuma argitan akkana itti buufadhee jira. Kolbatti waliin dhayaa yeroo itti buusu naaf hin tolle harka tokkoon kaameraa waan qabee hojjetaa jiruuf jechuudha. Dhiifama asumaan. Egaa akkana kolbatti waliin dhayaa jechuudha. Kolbatti waliin geessaa. Akkuma argitan. Amma kun akkuma argitan egaa akkana kolbatti waliin gahee hunda isaa jechuu qadaadee dhiisaa diqqoosii birookuliin sun ibidda ho'a fudhatuuf kolbatti speenaatiin silaa gahee jira bakka garuu birookulichi diqqoosii ho'a naa fudhatuuf qadaadee dhiisaa foon dursinee bilcheessuun kenna kanaaf nu fayyada. Isa bilcheessuudhaaf ganaa sa'aatiin irratti fudhatu jechuu foon kan dursee bilcheesseef gatii kanaaf jechuu. Egaa akkanatti egaa holii dhahee kolbatti ammas qadaadee daqiiqaa lamaaf waan ta'uuf dhiisaa akkanatti qadaadadhee dhiisaa kana godhee qadaadee dhiisaa jechuu daqiiqaa lamaaf ibidda keessan jalaa qannasuu hin irraafatinaa. Qinceen ibidda yooma san ibidda danda'u yooma san waa isin jalaa gubatuuf xaariin keessan akka bilaashan taane. Egaa kunoo akkuma argitanii nyaanni keenyaa gahee dhiyeessee jira. Daqiiqaa lamaan booda itti qadaadee daqiiqaa lamaan booda irraa banee dhiyeeffannee jirra jechuudha. Haala kanaan baay'ee salphaadha, baay'ee qallaaliidha. Dhugama isiniin jedha hojjadhaa laalaa baay'ee mi'aa ijoolleefillee fayyaa keenyaafillee baay'ee barbaachisaadha. Wantoonni akkana kaarotii waan ta'e qabu kunniin jechuudha. Egaa haala kanaan dhiyeeffannee jirra. Saanirra buufatee abbaan nyaachuu bichaadha ka hafe jechuu. Kana fakkaataa baay'ee salphaadha. Akka jaalattan abdiin qaba. Hoo jaalattan laayik gochaa turre faamilii tokkummaa hin taane subscribe godhaati. Tokkummaa faamiliidha. Faamilii akka taatan kabajaadha isin gaafadha. Warroon hin hordoftan warroon komentii naa kennitan warroon laayik sheer naa gootan hundumti keessaniyyuu guddaa galatoomaa isin galateeffadha. Obboleeyyan koo akkanumatti nu jajjabeessaa nu wajjin dhaabadhaa isiniin jenna. Egaa viidiyoon keenya kanarraa asirratti raawwata. Hamma viidiyoo biraatti walitti deebinti nagaatti naa turaa bakka jirtanitti hundi keessaniyyuu ciao.